ነው አብዲስ ከዛ ሙጫ መዳሚ ጅራ መኒ መዳሚ ቪዲዮ ወለ ኢሞ ወለ ምናምን ዋትኩ ናፊን ሀየሙ ቴክስቲ ብቻ ወሊ በሬሱ ደንደኛ ጀቴኒ ጀነጀንቲ yoo si bilbileedhu yaani teekstii malee mana madaamii jira akka cunqurfamtee taa'aa jirtu akka silkiin biraa hin hayyamamnetti itti haasofti kazaan osoo haasoftu wal janajjananii erga gaan booda nigaa wal hidhannaa jedhan hayyee jedhan kazaan abbaa hin qabu haadha malee obboleessi kiyya nikaan waa hidhuu jedhaniin obboleessa isii kanaan wal barsiiste kazaan obboleessa yogguu wal gaafa nikaa godhamtu video maaliif itti naasuufne jedhee gaafa dheeranaa video nama itti naasuuftu malee akkamitti nikaa godhataa jedhee gaafannaan silkiin kiyyaa maqaa isaa waan ta'e jedhee waan akkasitti kaameeraa hin qabu jettiin jechuudha gaafa itti naasuuftu. Alhamdulillah gartokkoon eshi birrii meeqa nyaatame gurbichi? 1,100. Madibbacha risitis waan hundayyuu na argiraan WhatsApp irraan si ergu. Maal shamarran koo gorsan isin gorse akkanaa miti bakkatti ajjeesaan jennee maal. Kan inni isin nyaate miskiinni koo dhiirri koo kan inni isin nyaate 100, 200, 300 caalu. Yoo dalati 300 isin nyaate maal 100 bakkatti nama tokko dudda kutu. Intaane. Jedhanii akkanatti namitti jechuudha. Ishi amman talattiini nikaa hidhamtee. Nikaa hidhamtee namayyuu wal barsiistee biyya maatii jettee jechuudha. Nama bakkee. Masii wajjin hojjetu malee maatiin ittiin barsiistee nikaa. Maasila viidiyoo kooliitti naaseera. Naasuufne bilbilli koo hin qabu jettiin. Koolii malee viidiyoo koolii haasuuf hin danda'u. Jaalala qabsiifte. Bara namni viidiyoo koolii balatee waa meeqa sharrii meeqa hojjetaa jiru keessa akkasumaan gogaatti gurbaan keessa jira dhufuu danda'a gurbaan. Asimmoo mana dirasii dhufanii mana kiyya ilaalanii jechuudha bakkaan deemu natti himan jechuudha natti. WhatsAppidhaan sagaleen jira ammayyuu. Dhiyeenya wayii erkoortii deemeen jira namanna duuka jira jirattis. Rakkoo qabuuti isaa imaaraa jirtaa waa tokko sodaatini gurbaan gadheemti garuu gurbaan dhufuu danda'a gurbaan ni nyaatame dhufuu danda'a. Namni na tattaatala jechuun bakkaan deemu bakkaan galu. Gurbaan dhufuu danda'a abshir gurbaan dhufuu danda'a. Fakkii kana ergi jedhee fooloo deebisee hin jira kottuu himadhu jedheera. Amma duwwaamtee dhufuu dandeessa kottutte. Yoo asirra dhagaa jiraate aseenuu argatu. Buyitii waamii kottu yookiin immoo lakkoofsa keessaa naa erga waatsaappii korraa ammaan. Kunoo tiktookii isaa sheer nan godhaafi laayifii kenna. Adhufu gurbaan shamarran koo. Mucaan homaa odoo waa takkitti hin argin akkanumaan jalajjanii akkanuma waa takka odoo fuula ishii miila ishii wannoo ishii odoo mul'ii ishii odoo hin argin akkanumaan jalajjanii. La ilaaha illallah mudhiin kee bismillaahi. Kai mudhiidhaa ol wanni jedhamu jiru mana kana. Shamarran leenjiteetti. Shamarran kana booddee taarikii hojjettee dhufu malee seenaa hojjettee galmeessistee dhuftee himachuu malee himatamuu malee shamarran kana booddee himattu. Dhiironni kana booddee shamarran booddisuun hafeera. Leenjifnee kana booddee dubartiitu dhiirarraa nyaachuu haqa qaba malee dhiirri dubartiirraa nyaatu garuu 600 baay'ate. 100 iddaa. Jechuun amma wanna kana wanni bahee himachuu barbaadeef Maamad Aljaziiraadhaaf sagalee qabeen ture. Abdiidhaafis barreesseen ture wanta kana himachuu wanti barbaadeef nama miidiyaati. Dalagaa kiyya dalagataa jira asirratti jechuudha. Maqaan kiyya kun immoo maqaan baay'ee nama daa jira. Mucichi gaafa naannoo maal jedha biyyattillee maatii hordofaa jira. Amma mucattis yaani maatii kiyya hordofaa jiran jechuudha. Wanti kun dhugaa yoo ta'e maaliif dhimma aan keessa hin jirre tokko dhimma beekne tokko. Ayyee ifruu koo ati intala dubaraati gara qubna garaatti yoo deebine gara qubna garaatti yoo deebine si bashannansiisne irraa amma koppiliik sheer godhaa wanna kanaa kun baay'atee jira. Anamma Saawudii keessa teessee tokko maal na gooti yoo barbaada sagalee siisin dhageessuu danda'a. Mubaarak jetti. Waa biyyattiin ergitaa naan jetti. Waa jechuun sinii gala miti. Waa biyyattiin ergitaa naan jetti. Jedheni. Saawudiin jira jette ishiin jedheni. Riyaala 10,000 jetti. Ganamaan akka bofaatti mataan irraa kuttee jira. As keessa nama raachuu biimu. 10,000 riyaala 10,000 biyyattiin naa ergi jette.
Isheen jedhe ergeera jettee waraqatuma baankii qulqulluudhuma natti ergite maqaa kooti. Achumaan ani koo gammadee galchuudhaan nanan tak godhu waa yaadadhe. Abumuraa jennaan jira as keessa. Birrii 170 namni birrii naggaadee birrii nyaatamee hin jiru maqaa Saawudiitiin. Biyyatti naa galchi jedhanii erganii kaanii footoo haadhaa footoo abbaatti erganii wayini abbaan koo du'aa jira haati koo du'aa jennaan dallaalaan dhuguma see maallaqa dabarsee maallaqicha dhabee danuu jira. Sana na gochuufi jennaan yaadadhee innaatu hin jedhe qabeeti taragaagii tinnish hin jedhe. Tinnish taragaagii hin jedhe yeroo waaqaafi boqotu yoo naa beeksanii baasa. Tinnish taragaagii haan jedhe jennaan ayi soo taammoo soo hundatti nono soo mandinnoo jedhe. Maal wanti kun jedhani ቢሆንም እንጂ ዋና ከሰከሲ ደማ ቶይ ደናን ለኪቡ አለ ከሲሚቲ እንደዚህ አይደለም ምናምን ነገር ጌቲ ቆንጆ አንሰገለ ሲንዱ በታራ ረጋሲ በተው ዮ ዱፌ አካውንቲ ቆረገለ ጅራቴ ሲፈንገልቻ ገለን ጁታናን ኢተርጊቲ ኤኒኖ ቡሳራ ኤኒ ከናው ቡሳራ ኢተርጊቲ yoo barbaade dhaqii maallaqa kee baankii kee jiraate fadhu malee amma na qabu guyyaa sadii kee bilookii gooti. Sababiisi maallaqa Saawudiidhaa dhufu amma inni level ga'utti sochoosaan jira. Kanaafuu eeggadhaa naggaadonni bor gadi baatanii 500 wayyaa laphee na qaba abbaan argeessin saamee jennaan ijoollee miskiina Dubaayii keessatti yookiin bakka keessatti itti argatte hin saaminaasinis gumaa kafaluudha. Eeggadhaa barri ammaateera. Eshi gurbaan dhufeera laata? Yoo dhufe Arif Baalee jedhama. Arifii Baalee jedhama. Arafat Baalee jedhama. Arafat Baalee? Riskii kanallee hin beektu waa'ee kana riskii illee ammatee waan beektuuf dubbatu isii irratti illee suuraa kiyya erganii gaafatanii jiru waan ta'eef. Eshi riskii. Alto ko jara kana follow na goda. Mube, assalamu alaikum. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo jedha. Sagale achi gadi qabaa jedhee. Kam nagaadha? Nagaa wallahi. Nagaamo. Sagaleen kiyya nagaamo? Sirriitti nagaama. Guddaayicha isinitti himuudha? Ila micayyoo intala Zainab jedhamtu wayiitu gara shabeeti jedhan. Eshi. Kazaan mucaan sun ila maqichi shabee fi ammallee maqaa lama shabee akkas yaamama biyyichi garuu Jimma keessa. Arboo keessa shabeedha. Naannoo Abdusseet. Kazaan mucaa mana madaamiin jira manni madaamii viidiyoo wala imoo wala minaamin waan tokko naaf hin hayyamu teekistii bichaa walii barreessuu dandeenyaa jetteeni janajjanti. Yoo sii bilbileedhu yaani teekistii malee mana madaamii jira akkatti akka cunqurfamtee taa'aa jirtu akka silkiin biraa hin hayyamamnetti itti haasofti. Kazaan osoo haasoftu wal janajjananii erga gaan booda nigaa wal hidhannaa jedhan hayyee jedhan. Kazaan abbaa hin qabu haadha malee obboleessi kiyya nikaan waa hidhuu jedhaniin. Obboleessa isii kanaan wal barsiiste. Kazaan obboleessa yogguu wal barsiiste kaatu nikaa godhee ka'ee gurbichi arsiidha. Wanti jiraata Saudi Arabiyaa. Kazaan nikaa godhatanii ka'anii erga ka'an booda immoo lafa wahii qabdi biyya keessaa. Lafa santuu waan jalaa ta'ee jira jetteen. Kazaan lafti maal si jalaa ta'ee jennaan akkatti na jalaa qabame akkatti wanta akkana dhufe cufatii isiin barreessaa fi turte natti ishee godhaa ture mucichi jechuu akkas waan ta'eef ammuma daddafiiti amma sa'aatii kana jettee hudharra ijjatte yaanii haa ergu birrii daddafii galchiif lafti kiyya akka waan taane yaanii kazaan galchettee hudharra ijjatte achi boodan mucaan immoo qabee 500 bakka tokkotti galche. Qarshii 500 bakka tokkotti galchaan malee takka jedhee qarshii 100 immoo hiriyaa isaa kanatu ergeef na fakkaate beekte. Daraseenyi qarshii 100 isirratti galee sana wanta hunda barreeffama wajjin akkanatti ergamaa miti iskiriinshoot godhinaa ergi faatuuraa minaamin jedhaanii turte ergitee fi ka'ee achuma moo hin badde mucimmuchuma harka.
Ishee boo. Yoo footoo jedhanii profaayiliin isii footoo ikruu kanaati. Maqaan isii Zeenab jedha. Profaayiliin ikruudha. Fotoon isiin gurbicha ergitullee footoo ikruuti. Bakka fotoowwan isii kana fayyadamti. Wanta hundaanuu jechuu. Fotoowwan ikruu kana fayyadamtee mucaa kana janajjantee akkana itteeni yaani gatii cunqursaa keessa jirtuuf viidiyoof jinni ittiin haasa'ini mucaan mucayyoon tun hiriyaa ikruuti. Yoo hiriyaa hin ta'inis yoo taates waan fete haa taatu addaan naa baasi. Yaani akka bakka micoota namoo sirriitti qoratan mana isii beekan bakkee suuqii beekan dura argama isiiyyuu hin beekan erguma wanti kun uumame booda jechuudha. Kazaan immoo micayyoon tikikkileenya maanninnato awaxxachuu. Ishee. Dingata footoo ishii profaayilii godhatte erga mucaa ofirra bilookee yaani hullum nagar alfu wal jettee na fakkaate. Footoo isii dhayxee profaayilii godhatte. Footoma isii noormaalii. Footoo isii noormaalii kana gadi buusee gwaaddanyaanii mucichaa. Kazaan immoo fuudhee obboleessa irratti erga. Obboleessa irratti erga yaa Zeenab eessaa baatee jedhaniin. Zeenabattiin isiisan yaani. Isii kana Zeenabattiin tikikkiin argamte. Kun dhaaba giiftii koo riskii koo akkana goona. Footoon talatti argameera miti? Fotoon talatti argameera. Okay, na dhagaye gaafa jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana akkana fedha. Suuta tasgabbiisudha. Amma waa hunda yoo dubbanne dubbiin galaa badaa waan barbaadu amma sirriitti waan isiinatti itti caalaatti amma naa ifeera gara keetiin jechuudha gara ta'u. Akka godhu footoo sanas erga wallolaniin booda yoo irra kaatte kan nama biraa irra kaatte ta'uu danda'a. Yoo immoo ergasii dogoggoraan kaatte iskiriinshuu godhatee immoo araadaa ta'e lafa kaate jiraate kan sii ta'uu danda'a. Ammas abbichi dhufuu danda'a. Sagaleen isiin jiru amma. Sagaleen isiin jiru. Sagalee barreeffama wanti hunduyyuu hin jira. Sagaleen si. Sagalee micayyoo hin jira. Garuu bakkee sagalee osoo hin taane ka sheer naa godhan iskiriinshuut godhaniit barreeffama wajjin sagalee lamatu qixxee barreeffamaa san jira. Akkana nu godha amma. Mucicha nu waamee iski. Gurbicha nu waamee. Mucicha moo? Shamarran gaafa keessanii boonyee gangalannee maallaa keessa deebisaa ture. Namichi kun badee jenna, intalli kun badee jenna shamarran tuqa fala. Maal jettu shamarran? Maqaa keessanii birrii nyaatame. Maal wayi? Kafaltu kun kafaltaan. Shamarran tuqa fala. Maallaqicha. Akka. Mee gurbicha nu waamaa. Nu waamaati suutumaan qabu qabna. Baay'ee garaa nama nyaataa ilma dhiiraa tokko biyya Saa'udii keessa hojiin akkamisa jedhu walumaan beekna. Bundannes nageenya gaala jala fiiganii maal jedhanii birrii 600 jechuun badaa jabaata. Waan kana mucaa kana abshir jechuu qabna. Isuma dhugumaa jechuudha. Abshir jabaadhu jechuu qabna. Haga deemamuu qabu deemnee yoo dhabne akka sabaatti mucaa kanaa wajjin dhaabanna. Kanuma wanta godhan. An dhaabachuu booddeetiin jedhu. Ofii dhaabadheen sin dhaabachiisa. Eessanii yoo ilaallee waliin garaanu nyaate. Maaliif birrii 600 jechuun anuu natti rifadheen kufee wali. Hayi. Birrii 600 dhiirri tokko Saa'udii keessatti waa inni ta'ee fidu Rabbii qofa beeka. Rizqaa kanaafan fi gurbichaa dhufu siin jedheen argitee? Sagalee kana barbaanna ni arginas. Sagalee kana barbaannuuf innaan dhiisati waa'ee birrii dhiisi. Sagalee si arganne jennaan Rizqaa sagalee si arganne jennaan gurbichi sagaleen si argame jennaan fiduu dandeenya. Kanuma. Kanuma wallahi mucichillee wallahi nirra hin jiru kalaas akkas jedhe dhufee kunoo. Lakkoofsa bilbilaa sii jira. Lakkoofsa bilbilaa sii jira. Miseenjarii dabarmu bee. Bareera kan saa jira bilbilli isaa. Bilbili isaa jira WhatsApp. Kan gurbichaa jira WhatsApp illee Daalatiin dawwalaa fi kennaa kaa. Rizqaa keessaa na ergi lakkoofsa abdiitiin. Suudii dabar. Isuma daalatiin dawwalaa fi rakkoon qabu. Abdiin si bira hin jiru. Okay. Nan erga abdii irratti abdiinis yaa ergu. Amma naaf ergu. Dawwala. Ummatoo yallaa hojiidhaaf daniittu kooloo godhaadhuma.
ana qofa laallata. Nam tokko harkas miilas keessa galfachuu barbaadu. Beekuun dubbii shamarran jechuudha. Garuu wanti dhiira ta'a jedhee shakkalaa. Yoo sagalee dubartii si waraabbataniif diraamaa akkanaas argineera ta'an. Wannichi dhiira ta'a. Dubartiin akkas garaa jabaattu jiraannaan yaa shamarran wal biraa galleera.